يا أسرة كونه سنبرة جرا. إيشي نما سيبر باجيسا نما دبلتو بربادا قبا كي كنا قرو دنديسا هندنديسو نما دبلتوكا. سلا هفرسوت نما بربادان. ما نتالي نكرة أتي إيرامي تيشي نافين قطبتو. خلاص كيسان ندوب بيسي كيسان أسرة تندوب بنو مالك بيتا إتي والبيت نونجراني مكانو بلدي سمبودا والبيت جرانيو أنا توفر هذا مسؤول ما أفرسون دو إيه إتي لدبلاني نهاجيسان أنا أركا كنا دموتو ما جرمانيت نعمني. خلاص قندوم ما فكاتا أنا تويو موتو ما جرمانيت هركا كنا تا إسيرون دينا رادو بدا نما كوما لما كوما توكو في دبا سدي والله أفرسون دو إيه أحمد دو أجيزيراني أنا كونو موتو ما بيجانا تيتي أكتاجو شروب بيسالتي هركا كنا تا harka kenna wajjira poolisa deeme sigaltee dubbi wajjira poolisa deeme edana qabee mana kanatti harka duubatti deebisee yoo an singarsiisin anuu lafarran deemu ati qabiitumaan harka isaa duubatti hidhiitumaan bakkuman siin jedhe bakka ati naa geessitu jira an akkanatti dhiisuudhaaf hin taa'u gurbatti bakkuman siin jedhe naa geessita naa qabi keessaan siinaa kalas akkasi keessaan natti kottu akkasitti haasoinaa jabaadhuu miira keessaa bahii akkasi waan maraa keessaan haasaan malee amman dubbatan asirratti maaliif beeyta namni biraan beeyta ila aarti yoo ofii keeti wanni kun si ulfaate ijoollee hedduu waadaan haaseenantu jira namoota akkaan ciccimaa nama achi keessa waggaa 15-20 ture wallahi ka akkaataa kana guutee jira ka ilmoo qabu ka haadha warraa qabu jechi kun si qofaan hin jedhamne nu hundaan jedhame nu maraan jedhame niitii tee jechuun ijoollee tee maqaa balleessuun haadha warraa kee maqaa balleessuun kennas akkasuma namni kun boris nuun jedha waan ati barbaaddeen si faana jirra iddoo inni jiru bicha nama naan jedhe jira kanarratti yoo nama si gargaaru feete iddoo inni jiru qabatamatti yoo amma maqaa rabbiitiin naa kakattaami iddoo inni jiru hin beeka afarsoomo wallaahi keessaan kootu bira dhaqee viidiyoo oduu itti bilbilee kun afarsoon kana jedhe anjarana nama sodaadhu rabbi malee jarana dhageeffadha warri koomantiin shawwadamina ana afarsoomi osoo addunyaa guutuun as gala baxamtee nama sodaatumi namni na beeku na beeka gatii kana ta'eef allaal ahmad deemtee obboleeskee gaafachuu dandeetta ana fu'aadiif waliin turre amala kiyyallee na beeken sobu ani waan jedhe san ima godha dhibbaan dhibbatti dantaan qabu eenyumarraayyuu ani hin qaba jennaan hin qaba dhibbaan dhibbatte dana qabee si garsiisa yoo ani dana afarsoo qabee fitin alla farabbi irrayyuu hin deemu eshi mas'uulummaa natu fudhata rakkinna afarsoo irra ga'eef ani waajjira jarmanii poolisaa dhaqee harka kennadha maqaa daa'imman kabajaila ani dabeessa haadha raa'u kana ani ijoollee tiyyatti kabajaa godhee yoo mana hidhaa ciise homaa miti dhiirri akkasuma beeki namni haadha warraa ofii irratti hin qalladu gurbaan kuni homaa naanan bifne jechi ni naan jedhe jecha humna kiyyaatii oli ani yoo namni hafarsoo naa qabee hafarsoo nuukaa lubbuudhaan dabru taate ahmaddu ajjeese yoo naan jedhan ani ofii kiyyaa waajjira deemee harka kennadha nama takka deeggarsa barbaachisu nama takkarraa maalleen barbaachisu dhaqee waajjira asiititti akka taajuu shurrubbee dhiirummaa isaatiin kabajaa ofii kabachiisee mana hidhaa ciisu sanitti dhaqee anillee itti dabalamee isa wajjin achi ciisa waadaadha isinummaan kana qofa naa guutaa jedhana haga yoom jiraanna bari yoo jiraanne sharafaan jiraachuu qabna yoo jiraanne mataa ol qabannee jiraachuu qabna yoo jiraanne akka namaatitti miila lamaan tirannee jiraachuu qabna malee eenyu dhiirri ilmoo daartii haadha warraa kiyyatti naa dhalchuudha eenyu inni kan inni dhufeetiin jecha kana qabu naan jedhu si galtee ani waan taajuu shurrubbee dalage san irra deebi'ee dalaga afarsoo irratti osoo rabbiin suutii na jiraachise sila waan an dalaguun beeku kanaafi ati nama yoo barbaachisaa ta'e nama dabalataa iddoo inni jiru dhibbaan dhibbatti natti illee qalladini natti na shoofin an dhugaa rabbii sitti hima natti illee na shoofin natti illee qalbii miti namoonni dubbii jijjiiruudhaa fi gurbattiin xawalwalleen arrabni isaa arraba lamaa kun arraba dhanquu kun sheexaantichi ummata wanyaachisee harargee farsii wanyaachisee harargee fi jimmaa farsii wanyaachisee ummata wallootiif ummata arsii wanyaachise har'a ammoo dhufeetiniin nutti garagalee jechuudha. Ani badii isarra ga'u waa hundaayyuu natu ofirra fudhata. Kun dhimma iccitii osoo hin taane dhimma jiraachuuti. Mee Kingi Ahmad haa dubbatu. Ahmad dubbadhu. Keessaan siinaa saa bakka miseenjarii feesbuuka qabda ati aarti. Akkanuma jedha suuraalleen kanuma irra jira followersiin 30 wahii oli akkasii. Eeshi feesbuuka kiyyan qabdu ati feesbuuka Ahmad Kadir jedhu qabda. Hin qaba garuu ati siin jedhe asiin duraan aan deefne ati malee. Bakka makanaan jira jechuudha. Ayyee kalas akkasitti galgala sii bilbila waa maraafu. Miseenjarii sii bilbila ati garuu mucaa kana beeytee na callifte taanaani. Wallahi billahi qabrii abbaa keetiitii fi haadha keetiitii si gaafadha. Maatii kee.
لا والله لازم أبو أحمد لا والله كمين دي ما قلدتي ما جيتشو نمني جارتي نماتي نكمل كنا جرا نيتي نماتي تلمو نما دي إيه وجارتي دي أنا رجعتي ما ميلان دي مي لابتي دي مو بليس كيا دي ما إلى بكتكتي واني سنوبة تنتقو جراته أني أبوليتي كبا obboleessa qabas dhugaa dubbachuun firoo man kuttu haadha manaas akkuma namni qabutti qaba namni waan akkana namaan jedhuun kun yakkallee nama jibbisiisallee gara fuulduraatiifu akka gartee ilmi namaa waliin amanne yookaan ammoo waan biraati waan dhimma namaa bultii namaa keessa sagalchee waan kana haasofsiisuun gaafannaa akkuma ijoollee biyyaatti. Na arrabsuu danda'a obboleessa kiyya ani Ahmadiin arrabseenis arrabsina arrabsu an dhaqee jaartii isaa arrabseera dhaqee daa'ima isaa arrabsee jira daa'imni keetti qaalaa jiree ni jira jaartiin tee akkas taatee ni jira hin jenneen. Odo arge yun jedhuun osoo jaartiin isaatu baalagee taate ani jaartiin tee baalageera ilmi keetti qaalaadhaan jedhuun kabajaa itti godhe itti sattara. Mucaan kun garuu waan ani hin qabne ijoollee mashaffilaa wajjin takkaa jiraadhee hin beeku ani gurbaa jazbaa kana waan inni naan jedhee iyyuu naa galuu dide ana sheexantichi eessarraa dhufee waan inni na haasa'e ijoollee shaffilaa takkaa wajjin jiraadhee hin beeku biyya kana keessatti. Jaartii tiyya bara kam keessa fuudhe bara kam itti naa dhalchee lakkenne jaartii. Ifa majoollee naa dubbatanii mee King Ahmad dubbadhu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dullee baga karaa Yesuus irraa gara karaa nagaa baga qabatte siin jenna ka duraan dursaati. Umar immoo si sobaa jira. Umar Alfaaruq maaliin kun sobaa jira ani diraamaan fedhu osoo afarsoo ka qabsiisan taate Oromoo kutaa kudha takkatti irra gayyaa'ee qabsiisa turaate hanga mana isaallee ni beekan hundinuuhi. Kijibnis sirrii miti wanni siin jedhoo jiraate biyyatti nama isaa gaafachuu ni dandeessa. Umar keenya immoo asirratti sobaa jira. Nama magaafataa irraa biyyatti illee maatiin isaa eenyu naannoo kam akka ta'e eessa akka jiraatu kanallee qorataa jira. Sana gasilaatitti hin arganne garuu nama itti godhee soqaa jira. Ijoollee naannoo kamii akka ta'e. Yaa jechuun sobi kun naan liqimsan waan ta'eef biyyatti namni abbaa qabdaa obboleessa qabdaa. Oi waa ibsaa fi Kingii bakka kanatti ilaal Kingii. Omsi kana fitadha. Haa fitatu qoyi aarti ati yoo kana sobaa jiraatu taate wallahi rabbi si dabarfadhe. Dubbadhu ati King Ahmad. Aartii turmee elaa dhageeffadhu biyya kana keessatti an dhugaan siin jedha kijiba jechuudha amma nama akkasii qabne si dhiyeessina akkasii goona obboleessa qabaatu obboleessan kee biyyaan kee akkasii goona obboleessa qabaatu obboleessan kee biyyaan kee jala taa'ee dhageeffataa jira deemeeti waa umar hidhee of biraan qabuuni deemaa jechuudha obboleessa waa hiqaamaan qabu waa eenyu maal taate dhiiroo atillee nama biyya barate jirtu mi'aati. Kanaafuu ati ofirraa raggachuu dandeessa sirriitti walawwalii. Obboleessa bar biyya tana mootummaatti namni gaara gubbaa beeti mootummaa qoosaa jira bara obboleessa. Maal taate sati? Duuba namni bakka inni jiru akkamitti hin beeku jetta fakkeenyaaf ati afaan ajandaa buutee jirti. Itti himaa qoy waa itti hima Kingi waan hin hubatintu jira tokkoffaa Kingi ati akka ijoollee teessaniitu ijoollee wallootti bakka ati jirtu namni sin beeyne jira guutuu si beeka bakka ati jirtu akkasuma farsoollee ijoolleen arsii bakka jiru hin beeyti haa haalli mijjatee fi arguu dhabdu malee kanaafi namni nan arguu hin jedhinaan naman argu jedhaa malee anamma mucaa dhiyoo jinnii moo maal waan akkasii jedhu san fa'a karjiin keessa naannawa qooxaa jirtan as jedhee taa'ee ittiin himne maalitti beekuu danda'e. No dammaa min himataa ture tokko beeruutiin himataa ture ani biyya suudii kana isin caalaa beeka waggaa 15 as keessa jira dhageeffadha isin guutuu bakki isin teettanii waa balleessitanis beekaa bakki isin ooltanis beekaa garuu hin dubbadhu afaan maal jedhe jiran malee garaan maal jedhen jedhanii hundi keessanuu harka kiyya keessa jirtan dhugaan jirtu kanuma liqimsaa salaam aleikum hafarsoon edana qabama yoo edana hafarsoon hin qabamin an surree mataan baafadhee jilbaan lafarra deema akka re'eetti. Wallahi yoo ati hafarsoo qabdee waan an jedhu naa goote ani kunoo ummata kanarratti as dhufee waadaa sii gale waadaa kee galmaan gaya keessaan na dubbisi waan feete na gaafadhu waan feete rakkinni hafarsoo irra ga'eef mas'uulummaa natu fudhata ofirratti fudhee jira gaafa san dhaqee mootummaa biyya kanaatitti harkan kenna dharna akka taajuu shurrubbeetitti taajuun shurrubbee bar jegna dhiira har'a mana hidhaa ciisaa jira dhiirummaan isi matana namni haadha warraa isaa irratti daa'ima isaa irratti qoosu hin jiru iddee maal dabeessa taatee ati aga yoom jiraata waggaa dhiba jiraatta leenca taatee baroddee du'uu sii wayya bar. King Ahmad yaada kee fitadhu achirraani Umar Wallootii yaada kennina. Ila yaada nama fitachiiftanii dhageeffadha Ahmad
gaafa jaartiitii yana jalaa arrabsane ilma kiyya jalaa arrabsane gaafa jette asirratti himatte Oromoon haftellee dhaggeeffadhu boo Oromoon haftellee madamatana keessa si waraanuuf teessi dhaggeeffadhusitti mane ati amma waggaa 10 si bomutti dure yaake waggaa 10 waggaa si hayyama jettee dhiisuu qabda malee yoo dandeesse keessan daladda malee asirra baatee gaafa himatte uummanni ajanda barbaada obboleessa ani dhugas hin jedhan wala uummarii wala jinni minaamineeshin diraamaa kaatuun ila King Ahmad wanta akkasii hubachiisuu barbaada. Ani miidiyaa irratti yoon himanne Suudii keessa hin jiru. Mucaa kana achi keessa jiraadhee lafa jalaa iddoo inni jiru barbaadee meeshaalee qopheeffadhee halkanis haa ta'u guyyaas haa ta'u xaaree dhaqee tarkaanfii irra fudhachuu hin danda'u. Biyya biraa jira. Namni biyya biraa keessa jiru ammoo namni naafuu qabu namni jecha inni jedhe kanaaf itti dhaga'amu hin jira. An namoota kana tola osoo hin taane waan barbaadan isaanii kennee akka kennaatitti osoo maqaa isaanii sooshaal miidiyaa irratti fidee osoo maqaa isaanii fidee feesbuuk irratti fidee hin jenne nama waan kana naa godhe waadaadha waan inni barbaadeen godhaaf jedhee waadaa seene. Kanaaf amma nama hedduun na dubbise hundi isaatuu hin sobaa dhugaa dubbatamoo hojii keessaan nama hedduu wajjin haasa'ee jira. Haala mijeessaa jirraa naan jedhanii itti deemaa jira jechuudhaan miidiyaa qofarraa haasa'an jiru. Otoo ammoo biyya takka keessa wajjin jiraanne mee waa takka si mala meeshaa kiyya qopheeffadhee imala kiyya jalqabaa jechuudha akka gaafa jala ga'ee yookaan ana yookaan isa. Yaa Ahmad mee hijire miidiyaa irra nama arrabsinas dhaggeeffadhu yaadaanis akkasuma immoo akka siyaasaattis kijiba biyyaana keessatti obboleessa kiyya namni warri amma sira nama arrabsu kun walitti dhufeenya osuma wal dubbisu walitti hin siqu ila tana sagaleetii tana warabbadhaa feetan kijiba jechuu fakkeenyaan nama arrabsina eenyumee namni walitti kenna madau abdii shaaggaaroo maali shurrubbeen jinni shayxaanni hundi nama arrabsaa turan gaafa sana Oromoon mana hidhaa keessatti xiqqoo takka jabjab goote malee eenyumee namummaan amma ani dhiira jedhee amma walii yaa'aa jiru dhiira dhugaa walitti himna lola gandaa fi gandaatti dawoo godhatee deemaa jira malee namni atiin kun nama akkamitti yaadu nama baratee miti hin baranne kanaaf itti yaaduu si barbaachisa obboleessa mallaqa keetillee hin bahin ani dhugaa sin jedha ani mallaqa yoo baase kan mubaarak mutasamu ila mallaqa garuu waan tokko eega hojiitti qabe baasa malee mallaqa namni toratti baasu hin jiru. Mallaqa akka nyaatamne mallaqa moo himnaaf nu gurbaan bara nyaatamuuf jeema akka amma laallee gadu kanatti ani mallaqa ani gowwaa akkasiitii ka osoo waan takkan argine mallaqa namaa kennu obboleessa kiyya barani nama siyaasaati waa maraayyuu bareechee hubadhaa ani hafarsoo bakka itti geessuu barbaadu jira obboleesso waa maraayyuu bakka isa geessuu barbaadu jira namni hafarsoo naa qabe naa gorafee naa dhiitee naa tumuu miti ani karoora qaba pilaanii godhee qaba isa qofa nama harkaan gaate bakkaan jedhe geessee gaafa sanirraa waan isaa kennaaf jechuudha nama waan kana naa godhe cal jedheetumaan hafarsoo qabe jedhee har'a yoo hiriyyammaan isaa achi mallaqa barbaada jedhe waan akkasiitiin namni na gowwoomsuu danda'u hin jiru. Tokkoffaa kanarratti Muhammad na dhaggeeffadhu dhugaa jala mureessitti hima biyya Arabaa tanatti haajinabiin nama qaba jechaan kijiba biyyattii umartiin taphataa jira. Umartiin xoonaa jira biyyattii umariin biyyan akka inni taphatu garuu hin qabuus hin danda'u biyya tanatti heera biyyattii namni gaara gubbaa ba'eeti dakatti ilaalee itti kolfa hin taphataani biyyi tuni dhuguma watti masi qabanii fidararan malee ifa fagoo irraa jirtu yookiin ala jirtu akka feetetti taphatta akka feetetti kofaltaa jechaadha. Kana kan sii jedhani namni sobeessa shawwadee kiloona dhaqee boru sii qaba iftaan sii qaba jee akka waan tokko yookiin maallaqa kan keetti fi baatee inni fi baatee booda maallaqa indee kenneen dhabe hamma jettu akka hin geenye jechaafan siin jedhan akka yaaduma kiyya kun hin jiru namni nama qabu kana keessa biyya Arabaa tana keessa mootummaan si qabe san mootummaan boodatti qabe irratti daladde malee biyya Arabaa tana keessa nama ganaa nama naa qabee naa fidaa itti yaadin. Kanammoo kan daladuu dandeessoo sitti fakkaate biyyatti wanni daddalagamu waan akkasiiti malee biyya Arabaa tana keessa yaaddeetuma waan akkasii ganaan argaadha jettee itti yaadin. Waan illee kun hin fakkaatu.